jalqabarratti hangafoota oduu haleellaan Israa'el Iraan irratti geggeessite mariin dhimma niwukileeraa ilaalchisee Iraanii fi US gochaa turan akka fashalaa'uuf ta'uu pirezidaantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan himan. Dhimmuma baha gidduu galeessaatiin keessumaanuu Iraanii fi Israa'eliin walqabatee Iraan haleellaan osoo irratti geggeeffamu dhimma sagantaa niwukileeraa ishee irratti marii akka hin teenye beeksifte. Haleellaa Israa'el magaalaa guddoo Iraan Tehiraan irratti raawwatteef akeekkachiisa jiraattonni magaalattii keessaa akka bahaniif kennite hordofee hedduun baqataa turuun dhagahame. Garuu manasaa fi qabeenya barootaaf dafqaa argateen dhiisanii yoo bahan boruu itti deebi'uu fi dhiisuu waan hin beekneef akka keessaa ba'an dubbatan jiraattonni Tehiraan. Israa'el boombii niwukileeraa qabaachuu ishee shakkii duruu ture ifa baasee kan saaxile ogeessa niwukileeraa Israa'el kan ta'e Maardookaay Vaanuunuu nama jedhamudha. Oduu kennaa bal'inaan qabannetti ceenaa warri gara Abdii Miidiyaa Konnekshiinitti dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii keenya ta'uu keessan nu mirkaneessaa. Amma oduu bal'inaan qabannetti yoo ceennu haleellaan Israa'el Iraan irratti geggeessite mariin dhimma niwukileeraa ilaalchisee Iraanii fi US gochaa turan akka fashalaa'uuf ta'uu pirezidaantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan himan. Israa'el Iraan irratti haleellaa kan geggeessite US fi Iraan dhimma sagantaa gabbisaa niwukileeraa Iraan irratti marii marsaa jahaffaa Oomaaniitti geggeessuuf yeroo jedhanitti ture. Haleellicha hordofuun Iraan marii marsaa jahaffaa US waliin akka hin teenye beeksifte. Pirezidaantiin Tarkii walgahii dippiloomaatota har'aa Istaanbuulitti geggeeffamaa jiru irratti yeroo haasaa taasisanidha. Kaayyoon haleellaa Israa'el marichi akka hin milkoofne danquuf ta'uu kan beeksisan. Dabaluunis Israa'el baha gidduu galeessaa keessatti gufuu nagaa isa guddaadha jechuun dubbatan. Marii dhimma walitti bu'iinsa Iraanii fi Israa'el ilaalchisee Tarkiitti geggeeffamaa jiru kanarratti ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii hirmaachuuf argamanii jiru. Pirezidaantiin Erdogaan haasaa taasisaniin Israa'el cimsanii kan balaaleffatan yoo ta'u mootummaan Netanyaahuu hojii baandaa hojjetaa jiraachuu eeruun baha gidduu galeessaa jeequuf yaalaa akka jirus komatan. Dippiloomaatonni Awurooppaa guyyaa kaleessaa waxabajjii 20 magaalaa Jeneevaatti Iraan wajjin marii geggeessanis mariin isaanii bu'aa qabatamaa hin argamsiifne jiran. Biyyoonni Awurooppaa Iraan sagantaa gabbisaa niwukileeraa taasiftuun yuuraaniyeemii gabbisuu guutumaan akka dhaabduuf sagantaa niwukileeraa ishee ejensii niwukileeraa UN'tiif baanaa akka gootu akkasumas US waliin marii eegalte akka itti fuftu gaafatanii turan. Oduu itti aanuun Iraan haleellaa osoo irratti geggeeffamu dhimma sagantaa niwukileeraa ishee irratti marii akka hin teenye beeksifte. Kun kan dhagame ministeerri ittisaa Israa'el Iraan wajjin lola yeroo dheeraa geggeessuuf qophii ta'uu erga beeksisanii booda dippiloomaatonni biyyoota Awurooppaa kaleessa waxabajjii 20 Jeneevaatti ministeera dhimma alaa Iraan kan ta'an Abbaas Araagichii wajjin wal arguun Iraan US wajjin marii dhimma niwukileeraa deebitee akka eegaltu itti waammataa turan. Haa ta'u garuu Iraan mariif qophii ta'uu beeksisuun haal duree keessee innis Israa'el haleellaa irratti bantee akka dhaabdudha. Gama biraan ammoo ajajaan waliigalaa waraanaa Israa'el Iyal Zamrii erga dabarsaniin guyyoonni rakkisoon as deemaa akka jiran ibsuun Israa'el Riippaabilikaa Iraan wajjin lola yeroo dheeraa geggeessuuf qophii ta'uu beeksisan. Kaleessa Iraan misaa'iloota hedduun Israa'el haleeluu hordofee Israa'elis haleellaa qilleensarraa mankuusaawwan misaa'ilaa Iraan irratti geggeessuu beeksifte.
Oduma gama Iraanii fi Israa'el wal qabatuun kan biraan haleellaa Israa'el magaalaa guddoo Iraan Teheraan irratti raawwattee fi akeekkachiisa jiraattota magaalattii keessaa akka ba'anii fi kennite hordofee hedduun baqataa turan garuu manasaa fi qabeenya barootaaf dafqanii argatan dhiisanii yoo bahan boru itti deebi'uu fi dhiisuu waan hin beeknee fi gadda gargaraa akka bahan dubbatum. Sofaawwan nama maleeyyii kan muraasni isaanii dura ammoo boorsaa meeshaadhaan guutamee kaa'ametu mul'atu. Biqiltoonni nama miidiyaa haasaa irratti dhiibbaa qabu tokkoon miidiyaa haasaa afaan Faarisii dubbatan itti fayyadaman irratti mata duree suuraa mana isaa dhumaa jedhuun qoodame naannawaa turan. Suuraawwan kunneenis namoonni balbala isaanii cufanii magaalaa isaanii osoo dhiisanii hin bahin dura kan qoodamedha. Israa'el Iraan irratti boombii darbachuu wayita itti fuftetti jiraattonni magaalaa guddoota Iraan hedduun mana isaanii osoo hin miidhamin itti deebi'uu isaanii kan hin beekne mana isaanii cufuu fi hiriiraan boba'aa konkolaataa eeggachuurraa baqachuu filatan. Isaan keessaa tokko akkas jedhe. Barreessaa yaadannoo namoota jaalladhu irraa naaf kennamee fi wantoota barbaachisoo ta'an walitti qabee biqiltoota koo bishaan obaasee imala eegalee deebi'uu fi dhiisuu kee bakka hin beeknetti mana bahuun baay'ee ulfaataadha. Gara xumuraa irratti immoo Iraan sagantaa gabbisaa niwukileeraa isheetti fayyadamuun boombii niwukileeraa hojjechuuf jirti jechuun Israa'el haleellaa irratti bante. Iraan gama isheen sagantaan gabbisaa niwukileeraa ishee anniisaa fi malee meeshaa waraanaaf akka hin taane irra deddeebiin himti. Israa'el garuu boombii niwukileeraa qabaachuu ishee hin amantu hin haaltusi. Haa ta'u garuu Israa'el boombii niwukileeraa qabaachuu ishee addunyaan ni beeka. Israa'el boombii niwukileeraa qabaachuu ishee shakkii duruu ture ifa baasee kan saaxile ogeessa niwukileeraa Israa'elii kan ta'e Maardookaay Vaanunuu nama jedhamudha. Israa'el boombii niwukileeraa ija addunyaa jalaa dhoksitee oomishuu ishee ifa baasuu isaaf garuu biyya gane jedhamuun hidhaan waggaa 18 itti muramee ture. Bara 1986 gaazexaan Ingilizii The Sunday Times jedhamu Israa'el boombii niwukileeraa oomishtee qabaachuu yeroo jalqabaaf saaxile. Gaazexaan kun icciiticha kan saaxile saayintistii niwukileeraa Israa'el Maardookaay Vaanunuu dubbisuudhaani. Biyya isaa Israa'el sagantaa gabbisaa boombii niwukileeraa ammayyaa ta'e qabaachuu ishee ifa godhe. Maardookaay ifoo ofii isaa gidduu galaa qorannoo niwukileeraa Gimoonaa kan magaalaa Yerusaalem irraa kiiloomeetira 150 fagaatee gammoojjii Negev keessatti argamu keessa hojjetaa ture. Gaazexaan The Sunday Times gabaasa isaa bara 1986 baase sanaan Israa'el addunyaa irraa boombii niwukileeraa qabaachuun biyya jahaffaa ta'uu ishee beeksisee ture. Biyyattiin boombii niwukileeraa 200 ta'uu akka qabdus saayintistii Israa'el Maardookaay Vaanunuu waabeeffachuun saaxilee ture. Israa'el boombii niwukileeraa qabaachuu ishee gaazexaan kun gaafa onkolleessa 5 1986 beeksise. Guyyaadhuma sana namni icciitii kana saaxile Maardookaay ija nama duraa akka dhabamu godhame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin oduun keenya karraaf qabanne kanuma hanga oduu fi oduu kana fakkaatan kan baha jiddu galeessaa fi addunyaa biyya keenyas dabalatee qabannee deebinutti nagatti nuuf tura.